Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Video Facebook wal qabatti tokko namoonni baay'een password Facebook dagatame akkamitti irra deebinee argachuu dandeenya. Gaaffii jedhu irra deddeebi'anii nagaafataa turani. Haala salphaa ta'een irra deebinee argachuu dandeenya. Appii Facebook bilbila keessanirra jiru irra seenuudhaan karaa lamaan sirreessuu dandeenya. Karaa lamaan kana sirriidhaan waliin ilaalla. Jalqaba karaa kamiin akka argachuu dandeenyu sarara sadan kana tuquudhaan sarara sadan dalga ciciisee Facebookiin sun yoo bilbila keenya irra jiraate jechuudha. Hin jiru taanaan isa sitti deemna. Facebookiin sun bilbila keenya irra hin jiru taanaan. Sanaan booda setting and privacy ka jedhu sun jira. San tuqanna. Facebook setting and privacy. Sanaan booda ammallee setting ka jettu kana tuqanna. Yeroo nuti gaa setting tuqnee gara settingiitti nu seensisa. Settingii Facebookiitti. Password and security jedhee bakka kana jira. Sana yeroo tokko irra tuqachuudhaan gara password daganne sirreessuu sanatti adeemnaa jechuudha. Bakka kana waan adda addaa nuuf fida. Garuu nuti kan nuti fayyadamnu change password ka jedhu fayyadamna. Change password nuun jedha bakka kanatti. Facebookiin sun bilbila keenya irra jira ni daganne. Waa lama kan hin qabadhee dhufe. Takka ka Facebookiin nurra jiru, lammaffaa immoo ka Facebookichi bilbila keenya irra hin jirre. Bakka kanatti password jijjiiruuf current password old fi password haaraa lamaan itti katabuudhaaf hin beeknu password jalqaba. Kanaafuu maal goona? Forget password fayyadamna yoo Facebookichi bilbila keenya irra jira jechuudha. Forget password ka jedhu kana tuqna. Yeroo tuqne lakkoofsa bilbilaa yookaan email nuti achirraa qabnu nu filachiisa. Yoo lakkoofsa bilbilaas qabaanne lachuu nu filachiisa. Kam irratti koodii si ergu nuun jedhee nu filachiisa. Email qofan asirraa qaba akka carraa ta'e continue ka jedhu kanan tuqa. Yeroo continue tuqe koodii email kiyya irratti naaf ergaa jechuudha. Continue ka jettuun tuqa. Yeroon tuqe eessa nageessa koodii naaf erga. Gidduu tuqee baheen koodii san fudhee dhufa email kiyya irraa. Koodiin gara emailitti naaf seena. Gmail irra seenuudhaan koodii naaf ergame sana fidee itti barreessa. Yoo lakkoofsa bilbilaa irratti ta'es akkasuma bilbila irratti nu erga. Yoo emailii ta'es emailii irratti nuuf ergaa jechuudha. Emailii yookaan lakkoofsa bilbilaa ittiin Facebook san banannee jechuudha. Okay. Amma koodii naaf kenname sana asirratti barreeffadha. Koodii inni naaf erge koodii dijitii 6 inni gara emailiitti naaf erge continue ka jedhu kana tuquudhaan gara password haaraa itti galfachuutti nageessaa jechuudha. Password haaraa itti barreeffadhu naan jedha. Password haaraa itti barreeffadheen seenaa jechuudha. Passwordin sun hedduminni isaa 6 ol ta'uu qaba. Password san itti barreeffadheen next gochuudhaan itti seena. Karaan inni lammaffaan Facebook sana yoo bilbila irraa hin qabne log out godheen isinitti agarsiisa. Facebookin sun yoo bilbila keenya irra hin jiraanne akkamiin password isaa deeffachuu dandeenya ka jedhu. Yoo qabbeekne phone number itti galchina, password itti galchina. Yoo wallaalle garuu forget password ka jedhu ka jala isaa jiru osoo waa takka ittiin galchin san tuqna. Lakkoofsa bilbilaatiin baname yoo ta'e Facebookiin sun lakkoofsa bilbilaa asitti barreeffanna. Garuu emailiidhaan baname yoo ta'e Facebookiin sun kan nuti banannee fayyadamaa turre yoo emailiidhaan ta'e search by your email address ka jedhu sana tuqna. Garuu lakkoofsa bilbilaa taanaan lakkoofsa bilbilaa sana asirratti katabannaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa Facebookiin sun ittiin katabame asitti barreeffanna. Emailiidhaan taanaan garuu search by email ka jedhu kana tuquudhaan emailii keenya irratti katabanna. Emailii ittiin Facebookii san bannee fayyadamaa turre ka password isaa dagannee jechuudha. Kanaan booda find your account ka jedhu jira. Find your account kanarran yeroo tokko tuqadha. Asirratti filannoo nuuf kenna. Emailis lakkoofsa bilbilaas ni qaba taanaan koodii eessarratti si ergu jedhee nu filachiisa. Feenu lakkoofsa bilbilaa filanna, feenu emailii filanna. Anamma emailii irratti na ergiidha filachuudhaaf ka sadaffaan filadha. Kun garuu waan emailicha achirratti banaa jiruuf sanumaan itti fuufiidha. Kanaafuu ka sadaffaarran tuqa. Send code via email gara emailiitiin koodii na ergi waan jedhu filadheen next tuqa. Next yeroon tuqe koodii na erga koodii sana irratti barreeffadheen password haaraa itti galfadhaa jechuudha kanas. Baay'ee salphaadha kunis. Koodii na ergin jedhani password silaa hin beeku koodii na erga continue yeroon godhe continueudhaan booda koodii sana itti galfadheen password haaraa itti barreeffadha jechuudha haala salphaa ta'een. Password haaraa itti katabadhaa jechuudha. Garuu passwordin isin barreessitan password hin dagatamne osoo ta'e lakkoofsa makaa osoo ta'e maqaa fi lakkoofsa wal makaa osoo ta'eefa
baay'ee bareedduudha. Login profaayilii keenya nu fida login goone irra seenna jechuudha Facebookii keenya duraan passwordii daganne. Akkasuma lakkoofsa bilbilaa qofaan bantan taanaan emailii itti dabalachuu qabdu. Emailii qofaan baname taanaanis lakkoofsa bilbilaa osoo itti ida'attanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Silaa filannoo lama qabaattu jechuudha. Barnoota isaa kutaa itti aanu irratti isinii qabadheen dhufa. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.